السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا نجا فيادا هور دفتو تخينيا ماتي خينيا ورين channel update شهور دفتون دخيسنو أكم نجا فياك أبدني الرخيت يرقب منابسي هاشم الرخاني سمنا ويا أفريف سهيبي سيكاميني في يمسو أبسين ممباسا تيغوداني كران هاروبي دجاجرن إيجا كيبلو بدينا سويب مجا شيخين يودا شيخ أميني برودا أما أنتنا ترينان يوها بابوران غير مقالا نيروبي دا ديبي آجرن أنيس أبسين هاشم داكيتين إسان كان سيما تشوف ديما إيجا ناولين ترى خران ريقا تكوفا غورا ديقا برتمشاني ناولين ديما نسينيجا هندي خيسانو أما غا خيتين ديمي سيما دا ترتي ناولين غورا ديكاشو akkana Keeniyaan ni qabbanoyti. Keeniyaan immoo waan qabbanoytuuf jaaketa illee uffannee deemuu qabnaa jechuudha. Lafti Keeniyaadha ni qabbanoyti. Qulfii makiinaa keenyaatis kunooti deemna gaa amma naa waliin gabbu'ame gabbuuna otta. Ammaan tana gibbi irraa hin bahu deema. Gatoo fogoodha gaa gibbiini. Fageenya immoo waliin deemna gaa miilaan hin bu'u. Sodaatina. Fagaatillee miilaan hin bu'u. Sodaatina. Shanaffaa irra deemtee dhaqannaa. Gashaan dhuftee jirti. Namni keessa hin jiru. Lakkoofsa jiitu ina paarkingii keenya kanatu ina akkasitti. Amma gabbuunaa gaa Soebii fi ibsuun dhufu jira waliin deemnee qeeballaa hundi keessanuu baabur isteeshinii deemee jechuudha. Baabur isteeshinii akkuma isin hin jedhee qaaftan shan. Yoonni immoo expresswayidhaan deeme deegaa kudhanii hanga 15ti. So naa waliin turaan isin ijaa hundi keessanuu turtii gaarii gaa walii yaa'u jirra silaa. Gaa dhufnee jira gaa jiyo hanga. Ground floor jirra. Parking area kana. Gubbaa sanarraa gatatne gaa'ee. Loofa godhee filaamiinaan dhufnee faagaa akkam ni ulfaata. Habiibtiin teenyas as jirti. Amma gaa gara habiibtii teenyaas seenna. Lafti dukkanaa gaa hedduu isinitti mul'achuu dhabuun malaa. Kana booda gaa dukkana ta'uun malaa ifaan jiraachuu dhabuun malaa ifaan makiinaadhaa dilas mara mul'isu hundi keessanuu gaa naa waliin turaan isin hin jaa. Deemnee qeeballaa waliin jechuun anuma kadeemu namni biraan jiru turtii gaarii. Toota keenya kunoo kararra baanee jirra haaywee irratti ol baanee jirra amma gaa imala keenya jalqabnee jirra jechuudha. Deemnee gaa Soebii fi ibsuu obsee gaa qeebaluudhaa fi imala isaanii kan guyyaa 3 guyyaa 4 Mombaasaa turanii gaa Mombaasaa Soebii bira haa goosanii biyya Keeniyaadhaa tana ziyaarsisanii amma galaa jiranii. Anis gaa abseen keessa kunoo qeebaluudhaaf hin deemaa jira. Akkuma gaa beeytanitti Naayiroobiin tuni karaa lisiidhaa xiqqashoo makiinaan kiraawudiidha. Haa ta'u garuu naafi nama tokko waliin deemu jira. Eenyu namni kun yoo naan jettanis naafi gaa habiibtii xiyyaa wajjin deemu jira. Taniin hedduu jaaladhu taniin akkaan kabaju habiibtii xiyyaa wajjin deemu jira. Habiibtii xiyyaa wajjin akkan isin barsiisnu feetanii jiran
habiibti diyyaa wajjin akkan isin wal barsiisu ni beektanii nama meeqaaf fedha akka wal isin barsiisu yoo gaa akkan isin wal barsiisu feetanis gaa rakkoon qabu isiniin barsiisaa humaa rakkinni hin jiru na obsaa xiqqashoo habiibtiin tiyyaniin dheebodheechaa jirti karaa kanarraa gizee achi baane gaa haayiwee irra deemaa jirra gizee achi baane wanti goonaa bishaan binneetiif gaa shooppii gorree bishaan binneefi akkasitti isiidhaanis karuma kanarratti gaa wal isin barsiisaa naaf habiibtii tiyyaa deemee soebii qeebaluuf deemaa jira xiqqoon obsaan isiniin jaagaa hundi keessanuu dhayinee jira gaa xiqqashoo bakka itti dhaabbannu dhiyoonee jira gaaz steeshina tokkoon na dura jira gaaz steeshina kana gorreetiin gaa asumaanuu habiibtii tiyyaafillee bishaan isiin barbaaddu bitee fi akkasitti gaa wal isin barsiisaa kunoo gaaz steeshina kana dura gartan kana waliin isiniin geessa gaa'ii ono dhayinee jira waliin isin garsiisaa dukkana keessa waliin bartan jeeti akkasii gaaz steeshina kana gorreegga akkasitti habiibtii tiyyaa wal isin barsiisaa hundi keessanuu na obsaa xiqqasho habiibtii tiyyaa wal isin barsiisaa hundi keessanuu habiibtiin tiyyanii dheebodheette obaasutti hin jira kun bishaan obaasu jira dheebotteeti dhugaa jirti jechuudha habiibtiin tiyyatan wal bartanii akkana dhume baadoo akkasii habiibtiin tiyyaas jirti hundi keessanuu wal baraanii gaazaa waraabbachuu jira kunoo habiibtiin tiyya dhugaa jirti kana booda gaa qaxxitaa karaa imala ebaluu deemna dhumee jiranitti fakkaata xuruurallee xuruurseetiin hin jira habiibtiidhaa fi kunoo habiibtii dachaanaa akkasii hundi keessanuu waliin turraa jechuudha amma gara imala baabur steeshinii deemnaa jechuudha habiibtii tiyyaa wal bartanii jirtan jeetii yaada habiibtiin biyyee isidhaa jechuudha hundi keessanuu na hordofaa waliin haa turru. Bakka kunoo karaan akkana fakkaata haayiween keeniyaadha akkana jira hundi isaa jechuudha akkuma agartan kana jechuudha spiinni ittiin deemaa jirrus akkana hidhaa jira akkasii telefoona ifiifi waraabaa jira harka takkaaniin marii qabachuu jira soo dhibbaa bira hunnaan marii harka takkaan qabachuun ni ulfaataa xiqqashoo harka bitaatiini kanaafuu hundi keessanuu hordofaan isiniin jaa Haile Sillaasee jaagaawwan asitti agartan kuni Haile Sillaaseen diimaan as na biratti agartan kun Haile Sillaaseen kun durillee as ture asirra agartan kun Haile Sillaasee jaagaa akkas dhaqeetiin jira achi jirra ammaan tana gaa kun SGR'n achi oofisa isaanii dhaqeetiin jira ol seeni jaanii keessa jiranii olin seenaa jechuudha. Bika fatashaatiin jira. Poa sana. Watu wangu wameshafika. Mungu ukitaka. Sasa nuti njira kaisa jirani. Wao wanachukua hao bwana. Hata wamechukua. Fani saa me isa jirani.
eessa jiranii nama hedduu gabba'u jira. Ani isaan argutti hin jiru. Huna ibsuu kana otti seenii. Keef nagaa baga nagaan dhuftan baga nagaan gara dhuftan viidiyoo waraabaa jiree baga nagaan dhuftan mee Hamzaano Hamzish nagaami alhamdulillah otta seena Abu watu moja ninge nambe. seena na dura dhuftanii boo rabbii gaa dhiifamai akkan teessisiniif hima Amantara kaburu. no ana wanni hin dhufe highway deemeetiin Hakuna gari. hakuna gari saibi hakuna gari deesi bersani deemnaan jennaan itti qabee bara deemnaan jennaan itti qabee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh guys galgala son video waraabu jiru guys anis na dura dhufanii akkuma isin agartan kana na dura dhufanii turanii so gisee na dura dhufan booda dafee anilleen achi keesseenuudhaaf train station isan keesseenee isaan fuudhuudhaaf inni hedduu dafee jarjare silaan dura dhaqee video isinii waraabii bareedaa ture xiqqashollee taatu dukkana keessatti agartanii jirtan natti fakkaata so Sweebi gaa Kenya keessa guyyaa lama hafee fi guyyaa lamaan kana boru yoo rabbi jee inshallah kubbaallee wajji taphannee isin waraabee isin garsiisuu hin beeku. Tigaa waan adda addaa viidiyoo garaagaraa isiniif waraabee isin garsiisaa hundi keessanuu waan daawwattaniif hedduu takka galatoomaan isiniin jaa viidiyoo kana like share subscribe gootanii nu bira dhaabbachuu abdee shoo guddisuun dagatinaan isiniin jaa hundi keessanuu turtii gaarii boom.